Akkam jirtu daawwattoota keenya guyyaa har'aan tana firii koorsii wayii barnoota bilisaa kan ta'e weebsaayitii kamiirraa akka argattu isinii himuudhaaf qophoofnee dhufnee jirra. Egaa viidiyoo keenya laayik gochuudhaan faana turtii gaarii jedhaati. Egaa firii koorsii kana hedduun keessanii hin barbaada jenneeti yaadneetiin amma yeroon kunis yeroo barnoonni cufamee yeroo kiramtii karaa manaatti galamu ta'e achirraanis ta'e iddoo feetan taataniiti barnoota dabalataa yoo barbaadan weebsaayitoota gaariidha. Hagas immoo barattaniitiin haga firstikeetti argachuu durasii deemuu dandeettu. እና haala salphaadhaan barattu jechaadha. Sa'aatii isin mijate sa'aatii keessatti godhataniitiin. Egaa weebsaayitii sana argachuudhaaf viidiyoo keenya laayik gochuudhaan jalqabaa isiniin jedhaati. Karaa weebsaayitii argachuuf biroozara keessanii kiroomii ta'ee biroozara feetan bantaniitiin biroozara hundarra googilii ta'ee kan amma fayyadamtaniin seenuu hin dandeettu. Fireefooksii waan fayyadamuuf ani fireefooksiidhaan seenaa. Baay'ee maayindi laawust jedha. Maayindi laawuster kan jedhu kana sarachuu biroozara keessa irra. Gasii weebsaayitichi akka nu bana maayindi laawuster kan jedhu kun koorsii karaa 300 qaba. Egasii kaataagorasii keessa seenneetiin kaataagoras kan jiru keessa seennee haala kanaan nu banaa weebsaayitichi. Haala kanaa yoo nu bane karaa gubbaarra iskiroofuudhaan as bira kinoo haala kanaan koorsii hedduutu jira jecha piroogiraamiingiin jira, giraafiksii, biizinesi saayinsii, kompiitara saayinsii, maarkeetingii, laanguujiin jira, arabic laanguuj, teknoolojii, artiifishaal intelligensii, weebsaayit diizaayin, weebsaayitoota hedduu ማለት barnoota hedduutu jira jechaadha. Fakkeenyaaf amma diizaayin kan jedhu kana keessa useen diizaayin kan jedhu kana amma diizaayiniin sooftiweer hedduun jira. Insuleetaraan amma mee insuleetaraan ilaallu nu diizaayiniin adobii footoshooppiin jira. Mee gabaafneetiin kan biraan jiraare beekamtii kan qabuun insuleetara waan ta'eef insuleetara ilaallaa. Okay. As bira giraafiks diizaayin jedha. Leesanii 22 qaba. Koorsiidha. Firstikeetti akkasumas ni kenna aftarii yoo geessitanii kaatan. As bira bakka leesanii isa bantanii haaluma salphaadhaan firiidhaan natsaa barachuu dandeettu jechaadha. Yoo barattanii fixxanis akkasuma firstikeettiin isinii kennamaa jechaadha. Kinu as bira qophaa'ee jira. Maqaa keessan irratti isinii barraa'eetiin isinii kennamuu bichaadha jecha firstikeettiinis. Haala kanaan appilaayi gootanii saayin app jettaniitiin kana barachuu hin dandeettu jechaadha. Bira Udemy kan jedhu kana irratti firii koorsii baay'ee argachuu dandeettu. Baay'een isaa kifiyyaa gaafatanis akkasuma koorsii baay'ee isaa koorsii babbareeda isaanii firiillee argattu jechaadha. Bilisaan kan barachuu dandeettu argattu jechaadha. As bira iskiriyoor gooniitiin diizaayiniin jira, development, maarkeeting, IT, soofteeriin jira, personal development, biizinesiin jira, muuzikiin jira. Mee diizaayin kan jedhu kana ilaalla. Egaa isa fayyadamuudhaaf as bira baay'een isaanii kifiyyaa gaafatu. Kaanvaanis jira jechaadha. Moobaayilaan waan namni hojjechuu feetan inni kifiyyaas gaafata. Akka kifiyyaan gaafannis akkasuma otoo jiru iyyuu as bira kunniin kifiyyaan gaafatu jechaadha. Kunniin kifiyyaan gaafatu. Isin kan kifiyyaa hin gaafanne addatti yoo ilaaluu barbaaddan as bira piraayisii keessa seenneetiin piraayisii banneetiin kan kifiyyaa gaafatu 10,000tu jira. Kan kifiyyaan gaafanne 1,542 jira. Isa san kilik goone kan kifiyyaan gaafanne nu dhufaa jechaadha. Argasanii kinoo koorsiin kunniin amma kifiyyaan gaafatan jechaadha. Kanneen as biratti weebsaayitii diizaayinii jedheetiin jira. Diizaayinoota barbaadan 3D animeeshiniin jira. Weebsaayitii barnoota hedduu koorsii hedduutu jira jechaadha. Kana keessaa barnoota fedhii keessanii ilaaltanii barachuu dandeettu jechaadha.
First tikkeetti isin kennuudhaaf inni kafaltii isin gaafatus gariin immoo barnoota gaarii yoo baratan bilisas kan isin kennu jira jechaadha. Haala kanaan asirraa barnoota bilisaa argattu jechaadha. Weebsaayitii itti aanutti weebsaayitiin itti aanseetiin jiru as bira kaadizaan kan jedhu kan jira. Kaadizaan kan jedhu kana keessatti haala kanaan banee weebsaayitii isaa keessa seenuudhaan koorsii firiin jira. Akkasuma kafaltii hedduu isaanii kafaltii gaafatanis firiillee koorsii hedduu argachuu dandeessu jechaadha. As bira koorsii kan jedhu kana keessaan seenaa koorsii weebsaayiticha haala kanaan yoo nu bane saabjektii kan jedhu kana keessa saabjektii barannuuf filaniitiin diizaayinii ta'ee geem diizaayinii saabjektii hedduu jira as keessas. As keessaa saabjektii barbaanne irratti kilikii gochuudhaan iskiilii isin gaafata. As bira fakkeenya viidiyoogiraafiksii haa jennu. Dandeettii hagamee qabdan biiginarii jenneetiin isinna. Suurri neetworkii xiqqoon jira malee aktiiviidhaan dalagaa. As bira koorsoota jiran kanneen keessaa koorsii tokko filanneetiin inni nu leesanii isaatiin ka'a. Kan keessaa hanga tokko kaana. As bira kunniin jooyin gootanii barachuu hin dandeettu. Kafaltii ni gaafata garuu piraayisii kun kafaltii gaafata. As bira fakkeenyaaf haaluma kanaan barsiisaa jechaadha kunis. Firii yoo argachuu feetanis as bira kun kafaltii gaafataami. Piraayisii akkanatti hin gaafata. Isin kanuma ta'eetiin bilisaa barachuu barbaaddan maayikiroo koorsii kan jedhu kanaan seentaniitiin isaan achi keessaa firii argachuu dandeettu jecha haala kanaan. As bira shoortii viidiyoo kaa'ee jiraannin iyyuu maayikiroosooftii kan jedhu kana kunniin koorsiin firiidha jechaadha. Yaa'u kanneen keessaas isin saabjektii isaa filattaniitiin fakkeenyaaf saabjektii isaa filachuudhaaf ishii as bira saabjektii filattu. Saabjektii feetanii filattu. Iskeelii dammoo filattaniitii iskeelii isaas hin galchitu jechaadha. Biiginaar jettaniitiin galchitu. Haala kana as keessaa egaa itti aanseetiin kan jedhu as bira alsuun kan jedhu kana sarrashnaa ergasii alsuun kan jedhu kun akkana nu banaa seeniitiin. As bira free online course with certificate on the diplomas kan jedhu. Diploomaan isin kennaa haga isin feetanii what do you want to learn today kan jedhu kanaan kan barachuu barbaadanii sarchi godhaniitiin barachuu dandeettu. As bira koorsii isaan kennan IT ni jira, health ni jira, language ni jira, business ni jira, management, English akkasuma injinariingiinis ni jira jechaadha. Kanneen keessaa kan feetanii appilaayi gootanii barachuu dandeettu jecha. Mee health kan jedhu kanaan haalaalunu fakkeenyaaf barachuudhaaf kana keessa tokko irruma kilikii goonee waan seenaa as bira fakkeenyaaf free online health and medicine course kan jedhu free 741 ni jira. Kana keessaa barachuu hin dandeenya jecha. Kilikii irra gooneetiin banneetiin haala salphaan barachuu hin dandeenya jecha.
Fakkeenyaafis as bira yoo barnootuma Explorer Itoophiyaa subject kan jedhu kanas Health and Fitness ni jira, Psychology ni jira, Child Development. Health keessa yoo hedduun qabaa jecha kana keessaa kan feetan filachuudhaan barachuu hin dandeettu jechaadha. Haala kanaan itti aansuudhaan as bira shanaffaa irratti kan isin qabannee dhufne weebsaayitoota hedduu of keessa qabate Class Central kan jedhu kana firii bilisa barnoota kan kennan weebsaayitoota hedduu as keessatti argama. Kana banneetiin fakkeenyaaf na biratti neetworkii rakkisaa inni aktiividha garuu as bira fakkeenyaaf weebsaayitoota kana hunda argattu jechaadha. Weebsaayitoota beekamtii qaban onlaayinaa barnoota onlaayinaa bilisaa kan irraa argatan firii koorsii kan jedhaman hundi isaa baay'ee isaa of keessa qabatu jechaadha. Googiliin jira, Amaazoniin jira, Yuunaayitid Naashinaaliin jira, Naashiniin jira, Liinkiin jira. Udemy'n jira, Udemy'n jira, Laalisuunis jira. Fakkeenyaaf hedduu jira jechaadha. As keessas kana keessa tokko irratti apply godhanii tokko irratti focus godhanii isarraan certificate irratti argachuu dandeettu jechaadha. Yeroo firii keessanis taayimii isin mijjate barattaniiti akka iskiilii tokko argattan isin jedha. Fakkeenyaaf courses kan jedhu kana keessaa seennee as keessa fakkeenyaaf kennu haala kanaan hunda keessattuu akkasuma jira inni weebsaayitii of keessa qabateetiin haala addaatiin fakkeenyaaf biizinasiin jira, piroogiraamii kompiitar saayinsii barnoota hedduu barnoota kolleejjii irraa osoo hin ta'in gibbii irratti yeroo ammaa kana baranatu hammaatu isin immoo haala salphaadhaan asirratti argattu jechaadha. Fakkeenyaaf kompiitar saayinsii kan jedhu kana sa'aatii illee filattu apply gootu jechaadha. Dalagaa iskoool taatee ilaalaatiin. Sign up jettaniitiin firii sign up jettaniitiin barachuu dandeettu jechaadha isin. Fakkeenyaaf kana fakkaataa isin kanneen keessaa firii koorsiin jira kan firii koorsii keessa koorsii gara 11,000 uumama jira kanneen keessaa apply gootaniitiin barachuu dandeettu jecha haala salphaan. Kana fakkaataa viidiyoon kennaa innaa viidiyoo itti aantutti Aga darbinuu fi kana laayik godhaa share gochuun dagatinaa innaa nu cinaa dhaabadhaa innaa nu jajjabeessaa innaa akka asirraan dammoo wanti si yaadachiisuu qabu tokko warroonni diizaayinii barachuu barbaadan yuutuuba keenya irratti isin hojjannee jira. Diizaayinii biginariidhaa fi haarawaa barnoota haarawaa taate barnoota xinnoo isii haala salphaadhaan akkamitti akka argattan akkamitti akka iskiilii tokko aadaa bartan viidiyoo keenya irratti hojjannee jirra. Viidiyoo san share gochuudhaan nu ilaalaa. Kanaafin chaanalicha keenya subscribe gochuun dagatinaa. Haga viidiyoo itti aanutti wal deebinutti turtii gaarii.